كومنتي جلتي لا هررجع في الرادي سيتي تبقى براف ودي سنجال أنت شمرن هررجع بوتو كنا راي بكبوتا ما لي فكرة نجونديس دبومي ورا لا هررجع جالتي سنجو خنا مال جتان كومنتي دعوتوني سيبر سنينجا تلفته نكمجون كيغرو سرلي ميدر سام مالك لا هررجع تو كنا هررجع مال تاتي أنغان دغدا كيسن جيرون نامني توكو يو سيجالته سي ورب سبيك gosa keenaay gosti tiya gosa Oromooti abbaan konatti mettore gosti tiya gosa akkasiitii naan jedhee ture satanaa fi san wal caalchiftee siitti gaafatamaa jedhe baanko amma magaalaa nuti keessa jiru kanatti namni tokko yoo ati gosa isaa taate qofa si kabaja gosa sanis keessan jiru gosa niin qaba gabaa tanan dhaynen ati harargee taate arsii taate wallaggaa taate bakka ati taate sin beeku warma keessan dawale irraa addaan baafachuun barbaada tokko faarratti kan anuma hin amannee jechuun bakka nan ta'e si amanu miti sin beeyni anaa hin beeyne bakka nan ta'e yaaddoo sabaa ta'uu kee malee Sindagannee Oromiyaa haadha kuufaa jabeeffatee dhuman dhufaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota maatii chaayinaa yaaddoo sabaa jirra jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salamtaan koo kan onnirraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haqa qabu isin jenna. Viidiyoo tasliim dur osoo naafisii wal dhabnee addaan hin bahin dura viidiyoo tokko kamarame laaptooppii kiyya keessa badee laaptooppiin kiyya na jalaa tuqamee ture laaptooppii kiyya kaleessa tolchee viidiyoo anaa fi tasliim irratti wal dhabne. Tokko farratti tasliim wanni isin na gaafatte ati na fuudhuudhaaf dirqama warra keessanitti bilbilii warra keessanitti dubbisaa naan jette. Ati kutaan kee eessaa naan jette. Kutaa kiyya itti meetin ture. Harargee akka ta'e itti himeen. Bakkaan itti guddadhe immoo Wallagga akka ta'e itti himeen ture. Isin ammoo dirqama bakka itti dhalatte bakka itti guddatte natti himii yookaan sin amanne naan jette. Lammaffaa deebitee immoo shamarran kutaa biraa maalii fi shamarran Harargee jedhanii achi jalatti na arrabsanii maaliif nu arrabsanii jette. Kuni gaaffii siidima. Daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoon kuni viidiyoo kanaan dura na jalaa bade akka gadi dhiifamin waan naafisii irratti wal dhabne viidiyoo kana keessatti ilaaluu dandeessan. Viidiyoon duraan maramee lafa jira gadi dhiifaman laaptooppii irratti ergettiin laaptooppiin na jalaa tabalaashee ture. Laaptooppii tolchee jira. Viidiyoon laaptooppii san keessa jira waan ta'eef amma kanaafin irratti isin yaase. Kaameeraa hunda kaayatteeti anaa mana san ijoollee bira jiru na waamte. Kottuu waan bira waan naasa'u jira. Warra keessanitti sinaa bilbilii warra keenyatti bilbiluuf hin didu wal barsiisuu hin didu garuu ergaan hin fuudhe immoo dirqama haadha manaa warra keenya barsiisuun dirqama haadha manaa kanaan dura fuudhe sanis itti hime ammas deebi'ee akkam jedheetiin walii deebi'ee ammas itti hime warra keenyaan fuudheetiin jira ani fuudhumaan naggadaa yeroo hunda kanaafu xiqqoo turreetiin itti himnaa jedheen viidiyoo san keessatti laaluudhaaf teessanii isin ammoo hin ta'uu ammaan tanatti himinaan jette. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti waa baay'ee laaltanii waan naafi tasliim irratti wal dhabne viidiyoo kana keessatti laala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuni khabazantota fi daawwattoota keenya bakka jirtan mara salaamtan teessina dhaqqabdu kaameera fayyaddeef yaaddoo raqama warra isaanii na hanni jaani takka kaayoo eeganaa fi inni walitti dhufne booda jaalala walitti dhufne booda warra isaaniitis nan dubbisine silaa kana duraawu walla barsiisu qaba ture walla hin barsiifne amma immoo isaas yaameetiin raqama warra keessanii na hanni yookaan keetumaan dawwali na dubbisiisin jaani ni yaama. Hayati yaamee dhafa. Yaaddo. Kasih berbeda. Kalau أنا قامن. نجي خطة. ما شاء الله. كاميرا جايبك كاتو ورتيكا. أمالكم أمو. يوتيوبر أتاو فيديو ما بس. إيه. نير تو كان خاط. يوتيوبر أتاو فيديو. كان عندو يوتيوبر أنتاني؟ لا أنتاني كان عندو أتي جنا كايون تيمالي. ولي هذا؟ وين لما كاميرا خنا خايف سيجالي. كم نقول بيت يادي تكشف. مالي بخايتي جيتي يادي وانسي برا ركون جرتو. اتيادي شو مالك كاميرا خايتي يعني خايت دمي.
Haasawaa Zamaatu deemta. kaasee isii kaameeraa kaayyachiisee maal haasa'u deemtii waan jiru xiqqishoo itti yaaduu ni dandeessa. Danda'u. Maaliif akkumaan siimuu barbaadde? Direct walitti himta maali? Ati hirrina tokkollee hin qabdu. An akka kiyyatti hirrina hin qabun jaa. Hayyee waan anarraa hirriftee hin qabdu. Namni biraa immoo hirrina ni qabdaa naan jechuun ni danda'a. Waan anarraa hirriftee hin qabdu. Maal sirraa hirrisa? Waan hedduu narraa hirrifte. Maal sirraa hirrisa? Maali qabanni ni sirraa hirrisa? Waa hedduu narraa hirrifte akkamitti hin beekne jaanuu kun beekeetiin kaayyaddeemi. Waa guddoo narraa hirrifte waan sirraa hirrisuu hin taane. Maal taphatu jirta moo viidiyoo malu jirta? Taphachuutti jiru dhuguma naaf. Waan inaasa waati xiqqishoo illee sammuun kan yaadu. Maaltu sirraa irratti siin gaafadha jee? Ati takka eeginaa fi ati jaalalaa wala dhufnee warra keessan na dubbisiistee ni beektaa? Maali na fuudhuun deemtu ati? Na fuudhuun deemtu irra deebi'eetuma sitti himaa oolaati. Na fuutaami? Warra keessan dirqama mana dubbisiisirra dila kana hunda. Mee dhiiroo ifiin beekee ana dubbisiisuu jeetiin dila kana cal jeetuma eeggatu jira. Siina dubbisiisu dhabnaaniin kaameraa fayyadde akka ati natti himtu si godha deema. Fuudhuufiin deemaa jeetiin bilbilee si dubbisiisa. Haa tasliimiin fuudhu deemaa miti yoo kana tanaa harkadhee haadha manaatiin egaa ol lamne isii fuudhinaan jetteetiin fuudhu deemaa jettee anaa fi isaanis wal nu barsiiftee nallee dubbisiisu qabda. Dhagaa haa jeetiin bilbilee isaan dhageessisa. Dirqama isaan dhaga'uu qaban. Atu dirqama isaa tasliim fuudhi jeef na fuudhu deemtaan anis dirqama warra keessan dhageessistee na fuudhu qabda. Warra keenya kawan dhiibneetu warra keessa qofa dhageessifnee. Hin ta'u sun. Warra keenyas warra keessanis dhaga'uun dirqama. Warra keenya maal irraa feeta? Warra keessan waan irraa fadhumoo. Warra keessan warra anteetaanaan warra keessan dirqama dhaggeeffadhu. Na dhageessifin hima. Anteetaanaan warra keessanis warra kiyya baruun qaba dirqama. Warri keenya ni kaana godhu baran. Way warri keenya ni kaana godhaasiif. Warra keessan ni kaasi godhu dirqama warra keessan baruun qaba. Warra kee waan isaan ni kaasi godhaniifi isaan dirqama itti bilbilee. Ati maali rakkoo si qaba bilbilaa wal dubbisiistee heloo jettee wal dubbisuu rakkoo qaba. Laa warra keenya maaluma goonaa maaltu isaan galchee isaan? Homaa isaan hin galchine. Warra keenya maaltu galche? Akkamitti hin galchine warra keessan? Dhaga'uus ni qabanii dhaga'uu dhiisuus ni danda'a. Dhiisuu hin qaban. Laa warra kanaa naasanii. Ni naasa maaliif hin naasa'u? Warra kanaa naasanii kana cufii. Kai cufi. Hin cufuuti. Dhugaa jirtuun dubbachuu jira. Dhaamsiree naasuu hin dhaamsiree wanni kun barra gaadhaaf boru lafa ta'a. Telefoona si fida. Initti dawwal. Warra keessan dawwalta. Maal jee? Akkanaan dubbisuuf itti dawwalta. Siifin bilbila? Na bilbila. Maal gaafachuu barbaadde? Uumaan siin jeen gaafadha qotti ta'u. Maaliif? Laa nagumaa fayyaa qabaadde anis wal baruun hin barbaade. Isaanii wal baruu barbaadde? Abbaa kiyyaa moo haadha kiyyaa? Nama hundaa'u. Ammaan tana maallaqa keessaan qabu yeroo biraatis dubbisiisa. Diddaaf deemtaati. Ammumaan tanatti guuttadhu na dawwale. Maaliif silaa wanni itti gaafachuu deemtu maali? Nakee fayyaa gaafadheeni wal baruun qabu. Nakee uumaa fayyaa gaafadheeni wal baruun hin qabu. Ammaa miti reefu wayita naafatti wal fuunee baqata gatteen. Ammuma wal baruuni baannaan heerumni sunuu khalaas. Maaliif silaa? Akkam ta'uu na shakkite silaa? Warra fitti himanii fuudhan. Ani ammoo wanni si shakkini beektaa? Ati Harargee taate, Arsii taate, Wallaggaa taate, basaan Oromoo guutuu keessaa hoo bakka ati taate sin beeku. Afaan Oromoo loqoda hundaa'u ni haasofta. Sanumaafuu. Maashaallah jire. Maashaallah jee bar. Afaan Oromoo loqoda hundaa'u ni haasofta. Arsiinis kiyyaa ni naasawa. Shawaanis kiyyaa ni naasawa. Wallaggis kiyyaa ni naasawa. Harargeenis kiyyaa ni naasawa. Afaan hundaa'u ni haasofta. Jimmaa fi Ilubbaa Boraatii fi Walloo waa baay'ee sirraa fi. Ani waan inni mee fixuu hin dandeenyee fi naankumaan irraa dhageessii himee warruma keessan dawwale irraa addaan baafachuun barbaada. Ati anumaa hin amannee jechuun bakka nan ta'e. Si amanuu miti si hin beeyne. Bakka ati anaa hin beeyne bakka nan ta'e. Yaaddoo sabaa ta'uu kee malee biyya sani dhalatee achi dhalatee yoo na afaan arge haaseen hojii haasofita. Afaan namachi haasa'u gisee argitees ni haasofita. Loqoda hundaa'u ni haasa'u. Kun dandeettiidha barku. Dandeettii rabbiin naa kenne. Amma takkitti tana deebii naa deebisi. Deebii siifin deebisa. Ani ilma Oromooti. Dhalataa Oromiyaati. Maal ta'uu barbaadda kanaachi? Kana kudha lamaan Oromoo keessa. Kutaa kudha lama Oromoo keessa. An Oromiyaa keessatti na dandeessa.
Harargee damoo shawaa damoo wallaggaa damoo arsiidhaa siin jeebar. Namni hedduun akkam jaanii beektaa koomentii jalatti dhalaa harargee firraa dhiisiitii bakka biraa fuudhii siin jaala. Ati shamarran harargee guutuu kanarraa bakka buutamoo maaliif kana jechuun deesi? Laakiin ati eessaa dhaloonni fi? Dhaloota kiyya irra deebiin sitti akka waan ati? Laa waan kaameeraa keessee fi irra deebi'ee dhaloota kiyya immoo sitti hima bakka akkasii siin jedhee. Egaa harargee keessa taatu harargee? Shawaa keessa taatu shawaa wallaggaa keessa taatu wallagga bakka takka himachuu qabdaree kurtii kan beekutti. Yoo hin himne wanatti neerumtu? Yoo hin himne warra keessanitti walirree. Warra keenya irraa maal? Yoo harargee wallaggaa taate wallaggaatti si beekati sitti heeruma. Yoo harargee taate harargee si beekati sitti heeruma. Yoo arsii taate arsii si beekati sitti heeruma. Ammaa isa gosa kana. Tasliim waan ajaa'ibaa miti mootirra. Laa waan ajaa'ibaatiin miti dhugaa. Gosa kamii? Gosa maal goota? Oromoo ta'uun gaamiti? Yaa Rabbi si magan. Oromoo ta'uu keenya laalee si Oromoo ta'uun kiyyaahu gaadha. Tokko faratti histii nama yaaduu dhabuu namatti waanyuu dhiisuu kanarrattu akkana Oromoo ta'e ni beektu. Kanaafuu silaaleen saba biraa ta'e ati rakkoo keessa jirtu fuudhee bira sin fitu. Ko keessaa nama baasuudha na baasuudha laaftuma laalii sababa taate malee ka keessaa na baasee Rabbi. والله ربي ملأت سبب تاتي دوغا ستسليم مال تاتي مال خانمني بس أصلا كابدي بر كوسا نمتي نمتو بكتي لا تعالي روميا خيسا قدينا كم جدي أيه إمتى تقول هنم نرى أما ديبتي كوسا نكم هنم نرى ديبتي لو كوسورة كنيا بربادم هنم نرى سانكايساتي لا نمني والجالة تكون والجالة كوتوري مالي أمارا سيدي بكتي مدلتي سنجنال هنم نخا روميا نس وين بكبرار عارف روميا عند فيني وين أماري فاسدتي نندبتي جرفال لا يلا أقول جرت ها سيري ها سوليكي وأنا تجاه فديلك النادي بيري كمين سيدي بزين harargeetti naladde yookaan achitti naladde jiinaa himire. Dhaloonni harargeetti naladde asii ta'u. Yaanii fi foo harargeedha jechuudha. Dubbamee warra dhala harargeen jaalati siinjuu kana maal jettaan? Warra dhala harargeen jaalatanii jedhu. Hanqina dhala harargee yoo harkanii jedhanis hin beekne. Isaanis waan isaan daawwattotaami daawwattoonni waan barbaadachuu danda'u. Waan isaanitti fakkaate haasa'uu danda'a. Koomentii daawwattoonni siif barreessanii saniin jecha dhuftee na komachuun kee garuu sirrii mitatu. Isaan maaliif dhala harargee tuqan harargeen maal taati? Gandaa keessa hin jiru. Gandaan deemu kana keessa hin jiru. Anti dhala achii dhala akkasii. Laa ammaan tana tilleen wanni si aarsu hin jiru. Daawwattoonni. Ani wanni hayyaddeef warra daawwattoonni waan barbaade barreessa dhaggeeffadhu please. Daawwattoonni waan barbaade barreessuu danda'an. Fedhan harargee jedhanii fedhu wallagga jedhanii fedhu shawaa jedhanii waan barbaadan jedhanii si arrabsuu danda'an. Namni tokko yoo si jaalate si arrabsa beeki. Yoo si hin jaalanne si hin arrabsu. Waan ta'eef namni bakka barbaade fakkeenyaaf dhalataa Oromoo ta'uu nu gaadha. Oromiyaatti dhalachuun nu gaadha. Kanarraa kan hafe ati amma gosaas na gaafatte lakkoofsa warra keenyaas na gaafatte. Ammatti bilbilinaan jechaa jirtu. Adduun bakki dhalate harargee jira. Nama tokko bas kadhalaa harargee maal ta'e firraarii siinjuusanii. Dhugaa dubbachuudhaaf ani daawwattoota hordoftoota keenya dhalataa harargeeti. Harargeetti dhaladhe umurii kiyya waggaa 8 wallagga bahaa magaalaa Naqamteetti guddadhe. Achitti dargaggeessa ta'e achirraa biyyuma kanaan dhufe. Awwadaa waggaa 2-3 akkas ture achi booda Yamanii dhufe. Loqoda harargee duraan danda'u man. Amma dirqiin baratu jira malee duraan loqoda harargee bareechinaa soo. Ijoollee harargeetti waliin haasee namoonni keenya maaliifoo afaan akkanaa maaliif haasoftanaa jedha. Jimmaa afaa jedha dhinaamanii. Kanaafuu amma loqoda harargeellee bareetiin jira. Ani dhugaa dubbachuudhaaf waa baay'ee rabbiin naaf laaffise afaan loqoda jijjiiruu naaf laaffise. Loqoda shawaattis sirrumatti naasawa akkuma shawaatti. Arsiis akkuma arsiitti naasawan. Akka arsii gaddabii fi arsii garanattis hundaa'uun haasawaa. Guutuu isaatu ni naasawa. Walloo dabalatee ni naasawa. Dandeettiidha kun dandeettii. Dandeettiidha rabbisi. Bakkaan dhaqeerraa takkaa Oromoon ati eessaa jedhanii hin beekan. Ana malee. Laa ati eessaa jedhanii hin beekan. Naannuma sanitti fakkaata. Harargees numa fakkaata. Harargees yoon dhaqee harargees numa fakkaata. Shawaa yoon dhaqees shawaa kanuma shawaa sanii naasawa.
Ijoollee hundumtuu kan keenya hin haasa'aayu man jedhan. Kanaafuu kunis keenya isa barbaadeen haasawa afaan koo afaan Oromoo waan ta'eef ana duwwaa miti Oromoonni keenya hundumti isaaniiyyuu loqoota walii barachuu qabu. Gosa keenyaa. Gosti tiyya gosuma Oromooti. Ani gosa kanaas. Oromoon gosa addaan qabdi yaafi nutti hin jallisin nutti miree. Harmona qabdi. Wallahi. Oromoon kun meettaadha, kun gobayyaadha, kun alaa, kun abbaadha, kun akkasii san keessaa hima dure. Maaliif ati gosa tanaa maana gaafatte? Gaafachuu daruuri. Ani gosa abbaan konatti hime ture. Gosti ta'e gosa akkasiitii naan jedhee ture. Garuu ammoo gosa tanaaf isa wal caalchiftee sitti gaafatama waan jedhe abbaan koo. An takka waliin caalchisu, atillee waliin caalchisini. Gosuma ta'e maddu siin jee malee anta namaa tuqiitii akkas godhii tana olkaasiisan gaggeessu. Magaalaa kana keessattuu biyya Arabaa kana keessatti namni gosummaan deema. Amma magaalaa nuti keessa jiru kanatti namni tokko yoo ati gosa isaa taate qofa si kabaja. An gosa sanis keessa hin jiru gosa niin qaba waan akkasiisan keessa hin jiru gabaa tanan dhayinen. Gabaa gosa wal maal ree godhu kana. Duba gosa ta'e himattu. Maaliif hin himanne gosa kiyya? Himadhu hin qabdu gosa. Abbaa gosa na godhu deemta. Himadhu ree. Gosa nyaata godhin ka. Himadhu. Gosa nyaata ta'uu barbaadu. Amma waan bira kuti kan maali? Hin kutu. Tokkoffaa naan deemi. Lammaffaa gosa kaayimii ittiin dabra waan biraatiin gaafii. Dirqama kan hundaa'u yoo godhe malee itti hiramtooti. Gosuma ta'eeti. Gosa tiyya. Tiyya maali deebiita? Hin beeku. Dubbatti akkamitti? Amma takka dhugaa dubbachuudhaaf amma takka gosti kee maali jedhee si gaafadhe? Gosti kee maali jedhee si gaafadheen? Gosa kiyya feete ammumaa na gaafadhu ani. Laa gosa si gaafadhe. Addoo isaan qabu kan gosa kiyya. Laa intala Oromoo akka itaati siin beeka. Maaliif gostami jedhee si irra deema? Akka ta'e Oromoo hargi taates loqoda keetiin si beeka. Annama wayita kana wayii dhufne eessa jedhama gaafadhu loqoda inni dubbatu irraa hin beeka. Si duba mootummaa federaalaa turte moo waraana turte moo kan qabuu dandeessu? Bakki abbaa seeraatiin ture isin jedha. Abbaa seeraatti? Abbaa seeraatiin ture. Abbaa seeraa turte? Laa ati bar waan hin taane asuma jira. Abbaa seeraa amma wanatti himu waan si gaafadhe. Maali sitti? Waan si gaafadhe gosa kee himeeyye. Ani warra bareentooti. Bareentoo keessaa warra ituu baabboo jedhamu. Yaani ituu baabboo. Takkaa dhageesse? Dhageenya. Bareentoo keessaa ilmaan bareentoo keessaa ituu baabboo jedhamu dhageesse takkaati. Khalaas dhageenya. Ni hin dhageenye laa nama uumaan beeyneetu gaafii taane dhagaa badalteef. Ituu baabboo. Khalaas dhagee khalaas ayyee. Khalaas abbaa barbaadde gaafachuu dandeessaa? Ati ituu baabboo. Ituu baabboo kan jedhamu gosa yaaddoodha. Garuu ammoo ituu baabboo gosa kiyya jedhee nama ituu baabboo tokkoo fi nama gosoota gara biraa qaban adda baasee laalu ija kanaa fi ija kanaaf. Hayyee kaanis baas ilaalin jenne raqama warra keessanii fidii yookaan itti bilbil. Raqama warra keenyaa maal goota? Maal goota? Ittiin daawwata. Maal jettaan mee? Jaartii Mustafaa keessanii immoo. Jaartii Mustafaa jettaan? Haadhuma ilmaanii kanaa'u erga ayyaantuun dhalattee Oromiyaan dhalattee boodaan itti himen isaanitti. Hayyee akkasii dubaan. Maaliif itti himuun barbaanne? Wayin fuudhaa biyyaa bee hojjetachuu fi biyyarraa beeni kanaafuu itti himuun barbaanne yoo itti hime immoo na dabbara. Maaliif hiriyoonni kiyya qabna ilaamaan tanaa takkaa hin fuudhanii jira barumsarra jiranii sadarkaa guddarra gahaa jiranii anammoo fuudhanii sadarkarra gahee jedheetiin itti hima. Ati fuudhaan sadarkarra gahuu jirta? Eeka amman tana saadaa fuudheemi ammas deebiitiin si fuudhu. Tayyee tanaas fuudheetiin jiraatii jedhee itti hima. Yaani booda dhageeffaa. Akka osuma isaan sin dhageenye akka saadaa fuuteetti himte talamadaa itti himuun barbaade. Ati amma dabnee itti himu kee kana itti himu dabnee. Bari isaan wanni isaan nu erga nu jira. Bara damoosa isaan nurraa muran hin jiru kan nu dabalnis hin jiru. Kanaafuu maal godhi isaan itti himu? Warri moo? Damoosni isaan nu dabalan ni jira.
Maal nu dabala? wal baruunu anaaf bareeda. Akkama callisteen wal baruu moo? Yaaddottiin heerumuu deema? Akkaan jaartii teetee isaan Muustafatti beeynaan heerumuu deema? akkaan jaartii teetee isaan beeynaan anaaf ga'aa wanni hundi nu guutu. Namas si gorsi moo sii miti nu? Namni nan gorsineen sammuun qabu hin yaadu. Namas si gorsi. Gaafii mun gaafii keetii miti. Kiyyu. Gaafii keetii? Nurraa xumuri qaama kalaas. Dadhabne amma. Waan hin xumuruun qabu naan kanitu. Lakkoofsa warra keenyaa. Lakkoofsa warra keenyaa maalitti goota anuus biraan jiraan? Ati yoo feete amma keenya biraa deemiiti lakkoofsa warra keessanii. Lakkoofsa warra keenyaa akkanatti bakka itti siifatu. Natti kanin Dura wal itti fuudhu. biliyaayyee. Dhaggeeffadhu dura wal fuudhu. Wal fuudhuun barnaa fi Erga naafatti wal fuudhe booda. Dhaggeeffadhu dura wal fuudhaa. Erga naafatti amma wal torba fuudhee. kana booda wal fuudhu yaanu. Erga naafatti wal fuudhee waggaa keenya boodaan si dubbisiisa warra. Waggaa mata. Kanaafuu ammas eeggattuma fuudhee ammas deebi'ee niin fuudhee jee tabiraatiin fuudhee jee walitti deebi'ee maal naan jedhan na abaaruu danda'u jedhee. Kanaafuu akkasumatti bilbilteetuma ani haadha mana Mustafaatii yoo ta'e. Na diddee amma na diddee. Laa si diduu miti. Na kana Gaafa biraa waggaa keenya itti bilbila. amma tokko booda. Kanaafuu na fuudhu irraan qabdu jechuudha. Abshaala maashaallah. Gaaffii kana gaafachuu keetii takka xaxawwartee jirta naqqaate. Amma na kannitu. Kalas kaa guyyaa biraas dubbisan roodhiisimma. Qaanfadhu kaanaa kanniree. Kalas waggaa miti anaatitu kaartii itti bitee itti faaqee dura dubbisee san booda dubbiste rakkoon. Guyyaa na dubbisistus akkuma kanatti. Laa viidiyoo malee si dubbise. Viidiyoo na dubbisista. Viidiyoo malee si dubbise. Malee na dubbisiisuun hin ta'u. Kaameera kaayateeti na dubbisiista. Yoo ati na dubbisiifne ol beeti na dubbisiisuuti dee. Feetuun himtaa feetuun dhiistaa anamoo kaameeraa malee si dubbisiisa. Please na dhagaye. Na arsin. Yoo amma na dubbisiifne guyyaan na dubbisiistu kan kaardiitti na hiitee na dubbisiistu san viidiyoo maraddee anaaf ragaan taati. Akkam ragaa maali? Akkumaan sin Si ajjeesuuf hin deemaa ragaa godhattu. Dhiisire.